nutasirra si kaa'e yaa ilmal galaan jechuudha ati silaa mataa malaaxaa kan si godhe sharriidha harka dhiigaati innaa tabbadaayee galaanaa liji galaanaa gaaromsaa kan jedhanu innaa tabbadaante ilmoo dhiiga namaa dhugdee achirratti argamtu ati argamuun keetu oromummaarraa sirraa mulqine innaa tallibdaa siin jenna akkasitti galaanaa gaaromsaa sheer godhi funyeedhaaf galaanaa asirra keenya jechuudha warra achirratti argame nama oromoo ta'e achirratti argame innaa taachuu tabbadaa warra majaa harka dhiigaatiin altasaakam nama 500 caalaan koonsartii kana ispoonsara ta'uu dhiisii caalaan bultumee nama birriidha jedhee obboleessa isaa Daboo Afrikaatti ajjeese quba qabaadhu sababa namni dhabameef nama kadhaadha adaraa ol gala suuraa ka'aa uummanni nutti kolfa koonsartii keenya bishaan dhuge jecha jedhu jecha ol galche malee wallaahi caalaan nama tokko ispoonsara ta'ee ol galchuu miti nama tokko ol galee ilaalee bahuudhaaf ol hin galchu yeellaa akka warri hedduudheen gaddaa koonsartii nan biftanu jettanii nuti sammuun ejjannaas teenye kaayiroo muuneen ijoollee suudii teessanii rasaasa keessan dhukaaftan warri kaayiroo teenye dhukaasa banne baga gammaddan warri shamarranis warri sheerii gochuudhaan buchulloota caalaa bultumee yeellaasiftanii har'a namni tokko qeerroon Jimmaa qeerroon Arsii qeerroon Harargee eessarraa namni tokko koonsartii sana irratti argamuu dhabamuun miidiyaan tokko achirratti argamuu dhabamuun akka bishaan dhugee inni kasarree yaa ilmal mishinari yetaan batee daalle waynee faxaarii way faxaarii kun manaamu manaan jedhaatti yoon faxaarii ko bas faxaarii ko eheen bahilmiinoo waliin jedhaarani warri yoona buchulloonni caalaa eheen bahilmiinoo caalaatu koonsartiin kasare naan hin jedhin gaa manaamaan naan jedhi jedhaa jiru sheeru godhen sheer godhi nama kuma dhibbacha qofa laala haasaa babbareeda akkanatti diina garaa gubu kan ay bishaanin dhugaa qoy nama kuma dhibbatorba qofa laala yaa ibnal sharariit sheer godhi buchulloota baay'ee qabda kan si wajjiniin jirtu shamarran jechuudha kan caalaa deeggartu mana arabaa keessa hukkaamsitee achitti rafiitii irratti nan biftu taanaan ati diina keenya jechuudha shamarran oromoo nama caalaa deeggaru kan wajjiniin mana madaamii keessa hojjettu yoo siin diddee caalii jeeka hojjechuu didde shaarbiin jira zayitiin sibira jira eddee siin raftetti achitti mataadhaa gadi naqiin siin jedheen kana dhaamsa kana wajiirra oolchi tokkoof amma gaafa caalaa ukkaamsitee adaba itti gootuutti warra caalaa deeggaru zayitii shaarbiidha yoo lama taatan achitti shaarbii niitaniituma afaan keessa shaarbii keessa jechuudha rafti kanum dhabamsiiftuudha an ajaja kana sii dabarte buchullaa harka dhiigaa jiru akkasitti tarkaanfiidhaan lafarraa fixxa jechuudha erga koonsartiin irraa tokkoffaa milkaa'ee bishaan dhugee amma wanti hafu warra buchullaa biyya arabaa keessatti caalaa jettu kana eddee jarra hojjettu qorattee irra geesse achitti hukkaamsita jechuudha akkasi yoo jarri immoo karaa irratti hin jedhan maaliif imaan hin beeytanii akkuma har'a nu milkeessitan milkaa'uu dandeessu jechuudha dhiira yoo taate immoo ijoolleen dhiiraa hin beektanii nama caalaa jedhu nama harka dhiigaa sirratti faarfamnaan ati dhiirummaan kee maali suudii keessas haa ta'u eessas haa ta'u nama caalaa faarsu ijaan argitanii diina oromoo ijaan bira darbu jechuun diinummaadha sinuu eddee argitanitti lafarra gataa nama caalaa deeggaru nama nagaatti hin bu'ina garuu nama caaliyyee koo baga ajjeeftee goota koo jedhu tarkaanfiin keessan har'aa kaasetti fufa amma koonsartiin bishaan dhugee ajandaan koonsartii hadhuma cufama koonsartiin kana booda bishaan dhugee warri godaanaa tadaadaarii achirra dhaqanii dhiichisanii gananiiru warri karaarraa waan nama kuma 700 qofanna daawwataa raam dabaadhu waliif dabarsi huunna eenaan anoo ijoollee keenya nama xiicatti ta'ee nama kuma 700 qofan qabaan warra na wajjiniin afaan banee kurrifataa ture hedduu kan mee yoo walii dabarsitee miiseenjaraa walii ergite duuta koonsartiin bishaan dhuge jettee walitti muun misiraachuu wal gammachiisuun si ajjeesa koonsartiin dhabamee jennaan birriin caalaan bultumeen ittiin Daboo Afrikaatti nama ajjeese koonsartii qopheeffate bishaan dhuge sirbi biifoolleedha jedhamee qophaa'e namni achirratti abbaa kanaa jedhu dhabamee kisaaree gale kanaam dubbiin taballuu buchilloonni isaa bishaantu dhuge kana wanti biraa maaltu jira taballaash nama kuma 700 na laalaam na dhibaan ummanni keenya kun otuu waa biraa ta'e nama kuma 3 kuma meeqan laala qoy nan dhufa sheer godhi anan siin jedhe dhufe ammallee diina gara ivaantiin usiitti jira jara tokkummaan galchaa obsaa abdiin galchaa jaafariin hin galchaa abdiin galchaa
Unda jara galcheetaniin akka jarri gammadanu konsertiin hafuu jaraatti baga gammaddan. Ay. Nama kuma 700 irraa gadi bu'eera amma shabaqaan dideera jechuudha. Shabaqaa badee waan ta'eef galatooma baay'een isin jaalladha ilmaan Oromoo yoo isiniif hojjate isin galcha tokkummaa isin galcha qoy. Namni galuu barbaadan mee kan abdiin dide kan tokkummaatiin ergeef ilaala. Sheer godhii funyee innaa shiti badaa galaanaa gaaromsaatii funyeedhaan diinni koo tokkoffaa kan hin footoo achirratti arge. Innaa taachuutu badaa yeshar muxaalijoch. Ilmaan buchullaa jechuudha ilmaan barmeelii keessatti dhalatte galaanaa gaaromsaa innaa tatabbadaa antee yeddi qaalaa liji. Nama harka dhiigaa koonsartii irratti harkam argamta otuu nu ati ajaja sii dabarsinu as teenye. Hin naqina nama harka dhiigaa koonsartii irratti hin argaminatu jennu. Tiniqanaallee anta nu ciicattamoo akkami of ciicachuudhaan niti koonsartii sana irratti argamte. Lammaa yeelattee guddatte harka dhiiga namaa hin beektu waan ta'eef innaa tatabbadaa akkasi sima innaa tatabbadaa sima innaa tatabbadaa yeshar muxaalijaa innaa tatabbadaa nuti ala sukkaarre kan itti caffarra koonsartii hambifneerra miti yoo barbaadne sirba baafne amma sima innaa tatabbadaa akkas jennaa warra akkasiitiin galaanaa gaaromsaa jettu funyee jettu warruma achitti argame tokko jiraami. Sharmuxoonni koonsartii sanarraa warra karaarraa waamame wajjiniin achirra dhaqetun innaa tatabbadaa hanteen biloo araadaa yefaras liistiroo innaa tatabbadaa jenna akkasitti yefaras liistiroo innaa tatabbadaa yesharmuxaalija sheer godha akkasitti eenyuun sodaan qabnu nuti ganda namaa tuqaan jirru warra koonsartii irratti argame hadhaatiif sirbame sirbi kun sima innaa tatabbadaa hanteen biloo araadaa yefaras liistiroo innaa tatabbadaa sheer godha kana sirbi akkasitti itti caffarraa koonsartii bishaan dhugsiifne kaane warra godaanaa tadaadaarii finfinnee keessaa funaanamee dhaqes innaa tatabbadaa liistiroo yefaras liistiroo innaa tatabbadaa jennaan akkas biraan gahi galaanaa gaaromsaa intala funyee jedhan caalaa bultumee silaa inni arrafamee dhiisee inni asirra jira akkasitti asirra keenya jechuudha. Deeggartoota isaa ammas deeggartoota caalaa bultumee innaa taachuutu badaa yefaras liistiroo yehammaam liistiroo innaa taachuutu badaa akkas deeggartoota caalaa bultumee warra hudduu arabaa dhiqaa jechuudha la warri hudduu arabaa dhiquun kabaja garuu deeggartoota caalaa bultumee jechuudha innaa taachuutu badaa yeshar muxaalijoch ilmaan barmeelii keessa gangalataa guddatteedha mintaa maxaallaachu koonsartii bishaan isin jalaa dhuge mina abbaataa maxaalle altasaakkaam nama 500 sponsora ta'uun kee kasaaraa si argisiise suuraa ittiin ka'uudhaaf kadhattee ol galfatte ay machee maayisaa kaallaachuun ilma Oromoo dhiiga dhangalaaftanii koonsartii dhiichisuun isiniif milkaa'u yoomu sima innaa tatabbadaa gaafa nuti hin jennu aamiin jechuudha wanti sirraa eegamu aamiin jedha gisee tokko aamiin jedha buchulloonni isaa mee aamiin jedha gaafa nuti akkasitti warra koonsartii sana irratti argame hundaan innaa taachuutu badaa yeshar muxaaliji jennuun aamiin jedhaa fi buchulloonni isaa jedhi gisee tokko anasiin jedhe baga koonsartiin bishaan ta'e baga qeerroon jimmaa hin argamin baga qeerroon arsii hin naqin nu boonsitani qeerroon harargee nu boonsitani akkas qeerroon gujii nu boonsitani qeerroon wallaggaa nu boonsitani isin jaallanna qeerroon wallaggaa isin jaallanna qeerroon arsii isin jaallanna qeerroon harargee isin jaallanna qeerroon jimmaa isin jaallanna qeerroon shawaa warri koonsartii kana irratti hin argamin isin jaallanna qeerroo shawaa warri koonsartii kana irratti hin argamin warri dhiiga namaatu harka keessaa qabatanii dhaquu diddan galata guddaa qabdan nu bira isin jaallanna warri koonsartii kana irratti argamtan innaa taachuutu badaa yeroo maal jedhanitti mabannaa taachuu warri koonsartii kana dhayxan jechuudha keessaa diqaalonni silaa namni dhaqe hin jiru nama 50 moo maaltu dhaqe inni kan nama 500 sponsoran ta'a daraa nama naa fidaa suuraa kaanaadhaaf dhaqe ግን የሄዳችሁ ሰዎች ማለት ነው እናታችሁ ትበዳ የሸርሙጣ ልጆች በገገመደኒ ወሪ ኮንሰርቲን ጫላ ቡልቱሜ ህምልካ ጀተኒ አካ ህምልኮ ኦፍኔፍ ጎዳ ዶርተን አልተሳካም መቼም ለሞ አይሳካለትም የምን ኮንሰርት ነው ኢልሞና ማዲ ገደን ገላታኒ ኮንሰርቲን ቆጴ ፈዳ የትኛው ሚዲያ ነው ሚዲያ ከምቱ ገባሴ መናይማ ሚዲያን ተቆ ደቄራ ኮንሰርት አይ والله ذات ربي نتتو او باني نستو
OBS nis haa ta'u OMN nis haa ta'u miidiyaan kamtuu erga yoo hadha liivii dabarsuu sodaatee dhaqee viidiyoo waraabeera ta'e waan nuti irratti fudhachuu teenyu ta'anu laala. Miidiyaan tokko miidiyaa Oromoo ta'ee nama harka dhiigaa dhaqee koonsartii kana waraabeera ta'ee erga yeroon darbee booda viidiyoo kana koonsartii caalaa ta'ee achirratti arginaan waliif teenya. Waan gochuu deemnu siiti tarkaanfiin keenya kana booda ምንም ነገር አዘኔታ ነማ ገዱ ወይ እንጅሩ ወሪ ሀራ አነከን አርገቲ ኢጆሉማ ጎዳና ተዳዳሪ ረብሪ ቶርባ ቶርባን ኮታ ሱራ ላይ መተራምቴ ማለ ኮንሰርቲ እንጅርቱ ነምኒ ሀዮነ ረሞ ነምኒ ተኮረ እንጅሩ አቦቲን ገዳ እንጅረኑ ዮ አባ ገራ ሰንበቶ ታቴ ማሊም ቤከ ማለ አባን ገራ ሰንበቶ ማሊፍ ብሪ ወጅኛቴ ዋንተ ፍናይ ጢሲን እናቱ ልብዳ የሸርሙጣ ልጅ አባ ገዳ ሰንበቶ ጋፈን ንገሉ ከን ጋቢ ተውስ ኢሳ አንተ የሸርሙጣ ልጅ ኢልሞ ቡቹላት ፊኒስ አባ ገዳ ሰንበቶ ሲን ጀና ዱራን አባ ገራ ሰንበቶ እናት ልብዳት የሸርሙጣ ልጅ አቲ ጋቢ ተውሱን ከ ጪጨና ኡመቶ ሮሞቲ ቀብዱ አርግሽ ይፍታት ነማ ሀርከ ዲጋት ጋቢ ኦውፍቴ ጎታ ኮጀቹን ከ እናት ልብዳ ሲን ጀና ከሰት ቡቹሎኒ ሳለ ከሰት እናት ተበዳ ይደማን ኑቲ ነማ ነጋቱ ቃንጅ ሮመስ ወንተ ሲና ቤኩ ቀብደኑ አንዴ ገርቶታ ጫላ ቡልቱሜቲ ቡቹሎታ ሳመሌ ገንደ ነማ ጡ ቃንጅሩ ማል ጀዳንጅሩ እሲ ከፉኘ እሲ ከገላና ጋሮም ሳንዩ አስረካያን warra achirratti konsertii sana irratti argaman qofa nama konsertii harka dhiiga ilma Oromoo irratti dhiichise Oromummaa akkan qabne itti muudhaafanin innaataachu tibbadaa jedhe malee nama nagaa ijoolleen shawaa hundi keessan qulqulluun kan konsertiin kun ta'uu hin qabu dhiiga obboleessuwan keenya irratti qophaa'uu hin qabu jettanii hin naqin galata guddaa biraa qabdu qeerroon Harargee kan konsertiin kun harka dhiigaatiin qophaa'e dhaquun qabdu jettan galatooma qeerroon Arsii akkas qeerroon